Qulqulluu keessaa nan dubbisaa akkas jedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 14:41 kaasee nan dubbisa. Si'a sadaffaatti dhufee ammayyuu raftanii boqochuutti jirtu hingaa yerichi ga'eera. Kunoo ilmi namaa akka cubbamootaatti kennamuu isaati. Kaan itti adeemnaa jedhee ameen. Waaqayyoof galanna ta'u. Gabaabumatti ergaan gabaabsee isinitti himu itti adeemna jedhe Yesuus. Maal goona jedhee? Itti adeemna. Ameen. Suufii uffachuutti miti, biddeen gaarii nyaachuutti miti, VAT'tti miti, fooqii babbareedaatti miti, beeta mangistiitti miti, garaafamuutti. Ameen. Harka cubbamootaatti kennamuutti itti adeemna. Waggaa 2016 fuuldura isa ta'e har'a ayyaaneffachaa yaadachaa jirra. Yesuus Kiristoositti nuuf adeeme. Nama kan biraa miti. Inni kaan warra kaanii fidee ofiisaaf mootii ta'a, inni kun ofiisaaf bu'ee mootii ta'e. Kanaaf itti deemna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gabaabsee ergaama kana gabaabsee sirriitti himaa itti deemna jedhe Yesuus. Itti deemna. Maalitti deema jedhee qabxii sadii sirriitti hima. Tokko qabamu. Qabamu jechuun baay'ee ulfaataa. Kaleessa mimmiidhagaa ture. Kaleessa harkaa ba'aa ture. Yeroo geeraa kottaa itti deemna. Utuu nu ta'e fiindee dura nuyi baqannu. Dura nuyi fiignee akka taane jalaamu mataa nu cabsee naanillee fiignee baqachuu barbaannu. Ameerikaa biyya garaa garaa dhannee oofachuu barbaannu. Warra ajjeesantu dhufaa jiraa itti deemne. Dhaqeen ittiin qabama. Harka isaaniitti naqee kennama. Harka isaanii kennaqee gala. Dhaqeen harka isaaniitti kennama. Kaa'atti deemna. Yeroo inni kaa'atti deemna jedhu bartoonni sun hin rafu. Namoonni hundumtuu rafu. Namoonni hundumtuu riba du'aa keessa kaatanii itti deebi'e. Tokkoffaa kaatanii, lammaffaa kaatanii, sadaffaa yerichi ga'eera bakkaan qabamuun naqaa jedhee. Dhimma kan biraaf miti. Ajandaa kan biraaf badii guddaa hojjetee miti. Yakka guddaa hojjetee miti. Warra yakka hojjete, warra salphate, warra kufu, warra itti dukkanaa'e anaaf isinii dukkana kee baasuu fedhee itti deemna. Gaafa isaan naqanii gaggam godhanii qabatanii namichi tokko baay'isee waan tokko sirriitti biyya lafaa kanarra amma jiraannu keessatti Yesuus Kiristoos maalirraa of eeggadhaa jedhe. Namarraa amma Yihudaa sana Yesuusin dabarsee kennaa kan jiru orma moo isaan wajjin nyaachaa ture? Duuka buutuu isaatu Yesuusii kennaa. Garuu akka abiddatti buufna asii abbayyaan nuun jedhe. Asii adeemna amma lafatti dabalaa jedhe. Hawaasni nu dhugaa jedhe. Wajjinuma deema, ajjeesummoo deema, suma dabarsee kennuu fedhu sanaa wajjin deema. Ameen. Nama tokko addana kee ana kennuu fedhanii si nabaarre. Bartoonni sin ajjeefna isa si kennuu fedhu jenne, isa ajjeesuu fedhu jiris hin taa'u, isa jaallatu jiris hin taa'u, hunduma tolaa kenna. Ameen. Inni Yesuusin dabarsee kenne manuma kee ake. Namitti sinuma birrii barbaaddi. Ganama sadaa turte, galgala sadaa turte. Amma Yesuusin dabarsee kenne birrii 30 fudhatu sanatti kaleessa sadaa ture. Korojoosa akkaawuntii isaarra horii hannaatu jira. Akkaawuntii isaa keessa yeroo hundumaa birrii hannaatu jira. Kan bartootaas haa ta'u, kan nama dhuunfaas haa ta'u, kan waldaas haa ta'u, hataama ture. Hannuma geggeessaa ture. Keessaa fudhata ture jedha. Tuma kee fudhatu dhumarratti bartoonni warri kaa Yesuusin lallabuu deemu, warri kaan immoo kee abiddeen barbaadu deemu. Bartootuma kee achuma kee ammoonni tokko immoo Yesuusin ajjeesu. Fucha gaaddata ture. Yesuus garuu du'uusaas layyuu dirqama. Isa Yesuusin dabarsee kenneef garuu wayyoo. Ameen. Seera achitti si kani. Waan iddeen wajjin cuubachaa jira. Ay nagaadha fayyaadha jirtaa Yesuusaan si jaalladha maal hiriira kee dabarsee dhudhungatee nagaa gaafateetu achi siqee moo dhaabate maal godhee dhufe birrii fudhatee dhufe. Isa booddee hangafoonni lubootaa yookaas warri Faarisoonni itti dacha'anii Yesuusin gam godhanii qabatan. Gaafa isaan fudhatanii deeman bartoonni Yihudaa isa dabarsee kennes si ajjeefna jennee waan tokko hin jenne. Inni sirayyuu maal hojii isaan inni kan biraa kaayyoon Yesuus biyya lafaa dhufee nuuf dhiphatee nuuf du'ee nuun oolchuuf. Nuuf fannifamee nuun fannoo oolchuuf. Ameen. Utuu Yesuus
Kiristoos dhufee nuyi abboonni firdii kaa'aniiru namni cubbuutti qullaa'uu danda'e. Seerritu mameera seeraan namni fayyuu danda'e. Hojii gurguddaa godheera. Waaqayyo lafa kanarratti akkaataatti namni fayyu waan kan godheera. Namni nama jeese aduu nama olfitee maraate. Namni nama jeesu aduu nama hundumtuu olfite. Kunis fayyina ta'uu didi. Namni jedhaamse isaa jaamannaan hundumtuu ija olfiteenaa kunis fayyina ta'uu didi. Yesuus isa jaamee jaamaa baluu dhufee dhalate. Amen. Amen. Isa booddee eebbi dabarsanii kennan eebbi qabanii booddee lammaffaa yaa'ee barsiisa. Namichi kunimmoo mana diigii guyyaa sadiif ijaare. Hateessa immoo dabanii waan ittiin komata tokko dabanii. Namichi kun mana guyyaa amma diigii guyyaa sadii gidduutti ijaare. Mana isa Solomoon ijaare mana isa cimaa. Namichi kun kana godheera. Inni kan biraa ammootii Yihuudootaan ofii jedhe kan macaafaticha mataa isaa irra kaa'e. Hadeessuutti kaan inni kunimmoo inni kaan namichuma kalee beeku takka godhachuutti ka'e hundumtuu irratti ramadamutti ka'e waan kan biraa godhe miti ijoollee isaa dukkana gaafaatu. Yeroo isaan jecha garaagaraa dubbatan immoo waan dubbatu ture maaliif jennaan warruma hadheessaa jiran kanaaf dhufee du'e waan ta'eef namatti hin deebisuuf hin qabu isuma dabaddabaa jiru kana maal gochuuf hin dhufu isaanumaaf reebamaa isuma harka isaan dha'u sanaaf reebamaa isuma harka mirgaan isa dhaa'iru sanaaf reebamaa isuma walchuu reebamaa isuma oolchuu dabarsee of kennee hadheeffamaa addooftuu raba isaatti nagu jireenya isaa rakkisu mee dubbadhu kati mootii mee waan tokko godhi kaa'ame itti geessuutti ta'a inni garuu lafa kan amma ibsu ijaatti utuu gara gaggalchee fituu danda'u waan isaan jedhan fudhatee dukkana gyaa namoota baase. Waan tokko sinatti inni sadaffaa fannifamuu wal fi bakka hojii isaa nuu fannifamuu wal fi anaaf isiniif akka namni tokko illee badu barbaadu. Ameen. Namni qulqulluun hin booldaa keessanii beektuun qulqulloota barbaaduu nu fedhe. Maali barbaaduu nu fedhe? Cubbamootaaf nu fedhe. Ameen. Haleluuyaa. Cubbamootaaf nu fedhe. Hundumaaf dhaqee isa tokkicha fannoo irratti fannifamu. Gaafa inni fannifamu fannoo irratti inni kaan alangaadha. Inni kaan gosa qoraatti fuudhudha. Inni kaan comaa buqqee hadhaa kee abeeda kee alabasaati ibsa. Mee dhugi kareedha. Inni kaan addooftuu dhageetti ibsa. Mee kana godhi kareedha. Mee of oolchi kareedha. Mee akkatti irrumatti geessanitti qoosan yeroo ta'e waan barbaade godhan fannifamee dhiiga coccobsaa imimmaan dhangalaasaa majjirata. Amma inni fannoo irra turetti sa'aatii 6 amma sa'aatii 9tti lafti kun hin dadayyeedha. Dukkanni lafarra ture hundinuun tarsa'ee jedha. Lafa kanarra amma inni fannoo irra ture sanatti kattaawwan hin dadayyaan anaaf isinii jedhee jaameen. Baatee madee magaalaa na waraanee jiru. Musumaaraan na waqaartan hin jenne. Akkuma sedoo poleesii keenya baasuu dubbataa malee harka korkottan hin jenne. Miila korkottan hin jenne. Hundumtuu amma inni kaan immoo achi bahee inni fannoo irra jiru isa kaan wayyaa isaatti kaan buufatu. Kun hundinuu anaaf isinii dukkana kee baasuu jedhe. Amma gaasaa akka kana nuu ta'e maal gochuu qabna? Mee lafa jettanii ameen. Gooftaan ulfaatu. Iddima duwwaan nyaachisuu dhufee nuu dhiigeeti. Jireenya bara baraa. Ameen. Siistemii Yesuus kana hundumaa keessa darbee posiishinii Yesuus kana hundumaa argeef inni guddaan anaaf isin akka jireenya bara baraatti galuuf. Biddeen hundumtuu nyaata. Ameen. Biddeen hundumaa kana nyaachisuu. Isin wayii biddeen nyaachaa jira. Biddeen ittiin wal dhahaa ture tu Yesuus dhufee darbe. Namni ittiin wal dabaddaba biddeen daadhii fa'aa kana ittiin wal reebalan. Waan hundumaa waan lafa mana fooqii fa'aa kana immoo asii waliyyuu fagoo ijaareeran. Akka namni fooqii ijaaruu dhufee du'e miti akka namni jireenyatti galuuf. Mee yaade ameen. Akka bira biddeen nanneef dhufee dhufu. Akka nuyi salphanne. Akka raammoo bara baraan nyaannee dhufee dhufu. Isa akka itti nuu du'e kana yaadachuu qabdu. Mana kee argaa galgalas ganamas yaadachuu qabdu. Ameen. Kottaa dabbaruu dhiifne isa kana yaadan. Ameen. Yeroo Yesuusii du'atta deemu kana yeroo inni fannoo baatu kana bartoonni waan tokko godhu turan. Ani immoo si caalaa waliin jedhu. Isaan immoo oldaa kee akka ol dorgomu. Maal jechaa ani immoo si caalaa. Inni maalitti adeemaa jira? Fannoo baachuu. Inni du'atta deemaa jira. Ana caalaa si caalaa. Namuma fannoo gamma deemutti hamma irbaata nyaatanitti kottaa meedheenaa. Lafuma kaafame kottaa miila sinii qae
waldaa marraa fakkaatu waaqayyoon naaf isiniin warra du'a Kiristoos Yesuus yaadatu nu haa godhu. Waldaan amma seenaa du'a Kiristoos isa du'e irraanfatte waan kan biraa bara lallabaa keessa jiru kottaan irraanfame kottaan dagan. Ameen. Yeroo amma namoota baay'ee amma yeroo taaksii keessa taa'ee fi argaa dhufe naxalaa gadi garagalcha ol garagalchanii uffatan dhufan fuula isaa uffataniiru maaliif ennaan gadda isaan nutti dhagahama. Naxalaa uffannee miti nuyi boqotaa dhaqee keenya tarsaafna. Ameen. Guyyaatti maataa irraa kunuuf seenaa guddaa. Guyyaatti dukkanni lafarraa ta'e. Guyyaatti lakkoofsi jijjiirame. Guyyaatti namni jijjiirame. Guyyaatti warri dukkana kee turan dukkana kee abaan. Guyyaa marraa naaf isiniif guyyaa addaa. Ayyaana dhuga. Ameen. Iyyaadan yeroo isinii jedhu dhaqaa birrii 100,000 200,000 mana keessa keentoo laabitaa waan garaa godhaa itti xafaraa qofaa magaan jedhe qooda 100,000 mana keetti baaftan sheerii godhaati hiyyeessaa 70,000 kennaa. Isa kana isa akka ittiin fayyaadan nagaan Yesuusi. Ameen. Ameen. Manuma kee duwwaa urgeessitanii ollaan kee yeroo boo'u inni laatan taana nuyi biddeen nyaannee wanta dandee faarfannee gala malee jireenya Yesuus jiraan egaan qabu jechuudha. Yeroo biddeen nyaatan sirriitti dhaga'a. Yeroo ijoollee keessanii suuqira deemtanii birrii 20,30 baaftanii yoo yaadattan ijoollee wayyaa birrii 10 illee bitachuu hin dandeenye yoo yaadattan fuula waan duratti hidhatanii akka itti yaadata. Ameen. Amarra uummatii keenya namichi tokko deeggardaa birrii miliyoona 100,000 miliyoona 50 zargii qopheesse namni borumaa irra dhabate. Ijoollee baatee namni karaate inni 100,000 miliyoona 100,000 fi miliyoona 50 qopheesseera niseen naasaa sooma seera waan tokko sinitti jireenya jiraatan keetti lafa jettan hiyyeessa barbaada. Eegotaa namoonni hundaan mul'aa kana keessa jirtan xinnoo mashee namoonni fooyyee qabda nama fooyyee qabne moolaana isa Yesuus barbaada. Qofaama keessan galtanii dhattanii nyaatina qofaama keessan galtanii dhattanii uffatina qofaama keessan suuqii dhattanii ijoollee kee duwwaa bittanii galina ollaa kee ilaala inni isaatti bashannanee bu'aa gaarii qabu. Xaafii sa'aatii kuntaala isaa isin gatii isaa abbaa kiiloo 1,000 fi maayina 160 laalanii bitatina qooda isaa shirba gatii qannasee ol qixxee masaa bitadha hiyyeessisa fayyadamu. Tokko boo'ee nuyi ollaa kee ayoo faarfannee ollaa kee nyaama tokko yoo boo'ee hiikkanuu qabu. Waldaan kiristiyaanaa isa Yesuus hojjete haa yaadatu. Ameen. Gooftaan ulfaatu. Adaraa waan tokko isinitti himaa jireenya jiraatan keessatti nama isin bira jiru wajjin jiraachuu baraa. Ameen. Haleluuyaa. Gaafa Yihuudaan dhaqee birittatti darbatee jaarsolii dhaabbenaa dhaqaa waan tokko ittiin godhaa kunnoo waldaan naafa ta'u kun immoo birii 30 fidannaa akka jedhanii jaarsolii hundaa hin barbaadu haa ta'u ofii kee fudhadhu birriin kun ollaa keenyatti dabalamu nama jeeftee birriin fidin. Ameen. Nama jeeftee maali godhin? Atau fikir fala, wah beri ke nanti bola mana na, fikir fala, nama ni fala. Nama tino video fala tes orang nak kerja je, yo fala. Rara mate, ofensif te nama dengar. Itu sana mata kota ya, mati aja furai dah kan itu Yuda bercuma rara. Yo di do ke buena mota kan gargar unu fawante lah, macam itu nama gargar aja. Amin. Goftana ulfat. Ini kan berani nama ina jeesina simbira. Ameen. Du'a walii keessa ni gammadina. Mee du'a walii keetiin gammadin jedhaani. Du'a kun gammadin yoo ni jedhaani. Bakka inni Yesuus dhufee nuu du'eef kana. Garaa guutuu ol jaallatu. Akka nuyi garaa guutuu ol baanu. Akka nuyi garaa guutuu ol kabajuuf lafarratti dhufee lubbuu isaa dabarsee nuu kennu. Waaqayyoon waa gargaaru. Gooftaan ulfaatu. Gila Matius boqonnaa 10 lakkee waan tokko isinitti himaa yeroo lafarra jiraatan namarraa of eeggadhaa. Maaliif akka jedhe beektu isin yeroo dabarsee isa kennaa jedha nama dabarsee isa kennaa. Ameen. Barri kun immoo bara fokkisaa haadha manaa keetti waan hin jedha jedhu macaafa bara fokkisaa akkasii keessa dhufee nu Yesuusi bara akkasii kana keessa nu jireenya keenyaa qulqullummaatti Yesuusin eega. Waaqayyoon waa gargaara. Inni kan biraa uumama boqonnaa 49 irraa akkas jedhe ijoollee isaa eebbisan yaadu. Eebbisee Ruubeen ati ijoollee koo hin milkooftu maayina ati guddaa hin caaltu nama tokko hin caaltu.
Ani maaliifna ati sirrii miti. Inni kan biraan immoo daantu dhufeedhaan daaniin immoo akka ati boofame. Maaloo dhatti jedhe akka eebbise mijaasaa akka eebbise ati boofame. Waaqayyoon boofa waldaa keessa jiru barana haa ajjeesu. Boofii waldaa kee agaree, boofii bakkee kee agaree, boofii amantoota kee galaa agaree jireenya keenya lafa jirru haa eeggan. Waaqayyoodhuma keenya balleessine. Inni Yesuus dhufee nuu du'e afurri Yihudaa keessa jiru afura bofaati. Yesuusin dabarsee kee utuu wajjin nyaatu, utuu wajjin deddeebi'u, utuu Yesuus biratti bishaan daadhii godhu, utuu Yesuus du'aa biratti kaasu, utuu Yesuus seenaan jette hojjetu, utuu Yesuus miila naafate biratti diriirsu, Yesuusin dabarsee kennuu birrii fudhate. Warra Yesuusin birriidhaan geeddaran kan taane Waaqayyo Waaqayyo. Warra soofii fudhatan Yesuusin dhiisan. Warra biddeen gaarii fudhatan Yesuusin dhiisan. Warra ijoollee gaarii argatan Yesuusin dhiisan. Warra mana babbareedaatti galan Yesuusin dhiisan. Warra makiinaa bareedaa seenan Yesuusin dhiisan. Warra miindaan dabalee Yesuusin dhiisan. Warra uffannaa gaarii uffatan Yesuusin dhiisan akka ta'an Waaqayyo namoota waldaa keenya keessa jiru dhuma keenya bareeda. Harkoonni keessanii qabaatu Waaqayyoodhuma kee balleessine laani. Haleluuyaa. Waaqayyoodhuma keenya balleessine. Ameen. Wattaaga isa nuu du'e kana qabanya. Isa nuu du'e kana baannee deema. Isa nuu du'e kana caalsifanna. Eenyurrayyuu isa sinii du'e caalsifanna. Ameen. Eenyurrayyuu isa fannifamuutti sii deeme kana caalsifanna. Gooftaan ulfaatu. Inni kan biraan du'atti deeme, dhaqee of kenne, inni xumure, inni keenya sachumaan xumurame. Ergaa tokko sinitti gaafa sanbata ganamaa, gaafa jarri du'eeraan jimaata awwaalanii sanbata tokko erga darbe sanbati guddaan gaafa dhufu hawaasa isaa shittoo dhibna jedhanii dubartoonni tokko gaafa adeema hawaasicha immoo akkamitti deemtu dhagaa kana namoota garagalcha kiiloogiraamii isa guddaadha akkamitti dhagichi irraa yaaddaa namoota deeman. Haleluuyaa. Warri yaaddaa deemtan irraa jalqabee sinirraa lafa dha'e. Harka keessan akka godhaa narraa ka'eera jedha. Haleluuyaa. Yaaddaa asii fachi waan deemu Yesuus du'eera. Injiru abdii keenya jedheera humna qabnu falan qabnu hoomaan kaabaleera wanti goonu kutameera abdiin keenya si jiru hawaan masaaran deemu gootu dhibnee galla chaa'u dhumeera ejaa yaaddaa isaanii deemu karaatti ergamaan itti dhufeetu yaaddeena ilaaje nagaafatti si kan dhagaan inni ittiin awwaalame sun irraa galagaleera. Inni si rakkisaatu yaada mana kee irraa galagaleera. Yakkina narraa galagaleera. Haleluuyaa. Amma yeroo jecha ammaa dubbatan namoonni shan jaabaa ofirraa arganiitu. Hundumaan jedhu Waaqayyo namarraa rabaa galagalche. Yaaddaa. Ameen. Harka keessan si tokko kan godhaati ani yaaddoo narraa kufeera. Haleluuyaa. Ameen. Dhuguma yaaddoo narraa kufeera. Dhagichi gaafa disfariidhaan irraa galagalee dhagaa galagalee sun dhagaa guddaa ture. Gaafa basa dhaabatanii awwaalanii olfa keessa barbaadu gaafa Yesuus awwaalameera jedhanii barbaadu. Ilaal jennaan ergamaan argee isa jiraataan du'aa kee barbaadinaa beenaa yeroo isaanii itti dhagaa. Inni ka'eeras. Ilaal jennaan bartoonni immoo mana cufatanii boo'inaa dhufee gidduutti argame mana cufaa irraa bane har'a cufaa sirraa bana. Warrooti guyyaa irraa kana sirriitti yaadannoo guddaadhaan dhuftan Waaqayyo mana kee irraa cufaa hamaa baneera. Sanamni cufees baneera. Isa ormi cufees baneera. Har'a onarraa banameera. Haleluuyaa. Ameen. Kana booddee hospitaala taa'e. Ameen. Yaaddeena. Cubbuun kee isin dhiifameera. Waaqayyo yakka kee fannoo irratti cinqaaseera. Waan isin qoru hundumaa fannoo irratti cinqaaseera. Cubbuu keessan isa kaleessa balleessite isa deeggarda balleessite Waaqayyo sirraa qarageera. Har'aa jalqabee karaan mana keetii banama. Karaan eebba keetii banama. Karaan jireenya keetii banama. Edda isaan abdii kutatanii ta'an uffata ileenaan miila isaanii kanatti fuula isaanii kanatti ergaa dubbateetu kana booddee dabalataan dhagaa wangeela lallabaa ammanuma baraatti isinii jira. Lafa sinatti har'aa jalqabee Waaqayyo abiddaan si wajjin. Ameen. Har'aa abdii namoota baay'ee du'aa ta'eera. Gooftaan ulfaatu.
Isa dhageenya takka jiraannu gooftaan nu haa gargaaru.